جبريل قربيني ساوامتو إني سوني لا تلاتة برانا بر سرباني Kabrin sayang tuh jabar koru kamata kor subuh ya kam sa bada kamata korum be conversato kamata conversato buat hebat Jangan Conversato, abang Dava. mal tuh video IG mal tuh video Aru mal tuh video tajala lah Anu no be nada kawan tajala ini nada arah dulu deh sih me muti awi karba bibidi sih tidak nggak ada wan ya ne samira terlakan samira manjat karba babi Samira wana so hayya so itu Guyyaa sangarte waliin bulle beeyte achuma jala bulle gaanutti bareega sa eenyu inni maqaa amma guyyaa lammadaa gise deebi'u maqaan isaa kam jennaan warri komantiini barreessee fi inni mataa guduruudha qabriidhaa isa hayaamanii maal barbaada jee aye ne kase Ede soggati lillii fiddumarra ka'ee kutee beeyte maasii kannan jee kate arrabsaa bar nama kan kami kasii kan nukun jee lillii fayyaan qabu gon achi waa waa hedduu irraa hubadhe walla haro bakka dubbatuuf maareedha akkuma tettu sanitti hin jiraame dubbiin guddatte farreeratti fiyan akkasi lubbuu iji gaara duuba nagare tamu taaniif keessaa guuranii jetta ani manaa baan isin argee beeytaa guyya tokko karoofta kunootillee akka hawwiin istana karoof isin lachuu manaa maal harkaa wallaahi Manaa billaahi mijiraa keessan manaa baan si arge ini nih wan sodaatu kababa rakkatani bar sinundinu rakkatani sinundinu isa waan dhibee jiraat wallahi rakkoo guddoo kaisa jira arafaat beekee kan biyye wallahi billahi namni wallahi beekee nama tokko beekuu laa si beekuu caalaa namni si beekuu bareeda si galee saabee akkana akkana Jirratti dhugaa jette wallahi lubbuyye fudhadhu ishee wal beekurraa wallahi walii billahi beekutu arafaat gaariidha dhugaadha. walii beekuu Eeyyee. wallahi Atuma baafattee dubbata gisee asirraa ba'e gisee hayya dubbadhu Samira waan jedha geessee inni faan ta'ii fi balleessitee jeelaal ifii balleessitee badii isii san hoggosanii fi irratti murteessitee gisee gatteenyee bakka tasgabbii keessarru maaliif reefu akkasnaan jettettee irra deebitee badii ishii tareefun tanaa san naa haasoytuun barbaadaa jette jedhe dhiyootan akkana je ayyeroon aanatti waan hin fedhen balleessa je yeroon fedhe sanitti yaatiiriya faraqaa 99 ni qajeela faraqaa 99 yeroo san keessatti yoo ifiin beeytee badumatiyya san dhiifama isiin naan jette taayetiin itti yaadee booddee beerraa gaabbaje osoo wanni sun badii xiyyaa beeku yeroo sanitti yoo isiin dhiifama naan jette garuu yoo isiin namaddii yeroo sanatti afaan dhedheeratte saran faraqaa 99 guyyatti hayyaa biifti. duuba maalirraa jechuu dandeessu amma yaanii gisee maalirraa yaa maalirraa jee Waan irraa jee kaati sunuma hiikadhu habiibtiiti qormaata tokko si kanneenyaan deebitee teetii hiikkatala barsiiftuun takka yeroo qormaata si kan teessee teetitti yaadi kana maan jettu san tana ooftattu tana oofta waan san bargaraa keessa qabattee qorqoru gisee lubbuu jettenis teessee itti yaadde ban lubbuun itti yaabaddu sanuu lubbiyyatti fiide. Obboleessa xiyyate keenya jechuu kuyye jetti baramadde waa firri rakkatan waan rakkatan جل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. salaam warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh حكم جتني jirtaa jabaata والله جاب الحمد لله يا كان سنجو أنا سنجلان جرى لا أكيد أنا وياك أقول سنة لبويا نبيتي تعرف ما نقول أفلين تلاقدا إيه حاسو خنا أصور يفتنيني جينا طلب بليا هي شمران كين أي بكتو تم بكدلقاتي raban nuti nama mataa jirru gisee namni dalagaa dhufeefis irraa okkee qabanna واي namni tokko gisee kophaa taa'u na dhaga gisee kophaa taa'u ni dabbarama
Itoo barra laaltan dhageen illee akkuma keessa namni itoo barra laaltan malee asirratti bakka dalagaa taate akkas jeentu hin toltu waan maqaa nama balleessaati malee waan nama maqaa tolchaati laaluu feena itoo barra dhaqanii laalanii isuma itti gorsu yoo gorsa taate takka dubbatan dhiisaan isin jee maaliif isinirraan toltu nuti gorsatti jiru hobla jirra biifti hoblallee waa'ee isa lamaanii dubbateetii bareedee qaalee okhti wallahi isinin jaaladha waan isin jaaladha hin kaasin isaan lamaan nuti addaan baasutti hin jiru barbaasutti hin jiru wooma isaan haasoo qoosaa hofnee qabannee wal bashannansiinee sammuu teenya raahaa goonee fataa jechuun jirra malee booyatti hin jiru waddatti hin jiru adda bahan jenne dhiis hin jenneeni laala tiktook irra maal godha dhufnee isii waliin haasoo innee bashannannaa Walerra yeroo sanuu jalerra maal goonaa dhaynee itoo birra laalare. duubi irra maal godhu kun waa rafaatana shamarran ayyee gabbuu ilaalee suutu manaan jaa laa wallahi isin maafin jesurteen dhufee bakka sana jira jechuun nama Tani miti suuta kasti. jaachuu maafin jee Tani miti already Islami. obboleeyyan keessummaan jaalladhaafin jee dhiifaman gama hiyyaan irra turtan Ittiin argaddaan illee gastii yoo ishiin magaalarra jiraata dafee irraa gabbuu baqqaasii galee. Nama beeyna nuti akkasuma ban nuti koblineetuma goofatuma godhu jirra malee nuti goofatuma godhu jirra malee wallaahi nama amatullee hin jaalannu maal goon maal osoo hamatu jechuun baree Antaa'ee dabbaramuu sanirra isin akkana bira dhuftanii haasawuun keessan bareedaan illee beekamu. Yeroo namni waa erga gisee magaalaan teessii dhuftee sii seente egaa gisee kophaa teessatti dhuguma sitti ni dabbaramta silkiidhaan akkas taate yaani keessa muutee bakka meeqa saddeetti akkatti dhiyaate waliin bashannantee sirraa qabbuuna wal bashannansiifnee magaalaan sii dhuftu sirraa buuna nama amatutti hin jirru koblinee taphatu jirra uumarra kunnee wal yaadachiifnee waliin taphatu jirra tun aadaadha egaa waan miidiyaa tokko koblinee taphatu jirra malee akkana hin jenne kun rakkoo wanta kan qabu yaa waan akkasiitiin nyatti yaalu bishaan biyya taate hawwee. Honoodhaan miidhaa laa suuraatti jaartee isin tawajju haala gandatti. Mee balleessi muna. mee Muna balleessi mee. Hafi Arafaat jedhanii tolchaa. Namni jaarsa numa jazaban ammaa kana jaarsi noo birkiidha. Jaarsi wayiitu hin jiru. Mee taappi koppiliikii godha ammata. Waan Itoophiyaa akkanuma rakkoo qaba. Ma Arafaat Oo. Arafaat Wayyee. Saamiyaa. iska warrama iska warra Waa khayri warra. fiican tahay haye xaalada ka warra Maxaa tiri? caafimaadkaaga iyo xaaladaada iyo dalka iminka aad ka warra shaqadii Shakati waa ma garanayo aniga af Soomaali iyar bicha waa garanaysaa. ma fiican tahay hadda Waa fiican adiga waa fiican taa. maasha allah sahay Ayo qosad. afaan kan xasma leeraado barshona saye Ilaa ka banyo awu ya. waxaan ku weydiiyey He. markii hore halkee joogi jirtay Soomaaliya ama Muqdisho ma buro joogi jirtay ma basaas Ma garanayo aniga af Soomaali yalla. Awu baan isla. Soomaaliya haalan hin baranneedha. Arafaat wala Yoo tana jaarsi wayii tokko sitti ol argatee barra miyyoon takka dhuftee asii himteedha haalan hin dandeessu geessi yaade. Na hin danda'u. Ana afaan Soomalee gize harkee kotti nguroo cufadee maqaa. afaan Soomaaliyaa xiqqoo barataa warra salaamu alaykum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaa jirtu. Aboo waan bashtee hawwinto kamitti irraa jiran. Fianta iska warran gisee sin jette nagee alhamdulillah hin jettooni. Muunaa biraa isa
Munaa bira irraa kaasuun beeku na seete akka dhiyoomti jirullee si godhe na seete. Biasa ini kan Halkan dheeraa taa'aa bultee kaatee kun. aduh. Biasa ini kas nagor udah akan isa ujee isa bochise isa analysis itu walte nagarre. Faatiitu walitti sin araarsee. Mana rartu deh. Lahanan aare. Barsiya haasoo xaabiya kan akkasiyyaa akkasii. Hah? Bannuma. Bannuma haasoo xaaban irraa kaasi jennee kadhatanii namni. Irraa kaasi jennee kadhatanii dadhabanii hin jedhe. Mana Arafat. Yuan tagawa. Isumaatu irra godhe. Arafo. Waye muna. Sagaleen dhagaamti hin jirtu sun. Wai sabaka kati dadhaba barmuna taramee kasii ol galchee hin dubbattu si darbaa jira. Kunoo amma suuraa tanteetiin irratti dheera. Egaa akkasii farafaalli san godhadhu malee libbii guddoo tanarra keessee wallee jaalalaa si qabe na fakkaate yaa biibati. Yaa samagan. Duruun Itoophiyaa maal fakkaata? Toorkiin hin jirtu bar. Itoophiyaa akkanuma dadhabaadha. Maaliif jirtan? Taa wallaahi alhamdulillah. Maashaallah gurus raadalee jeekam. Yaa. Atoo. Ana kuma na agartu kana. Wallaahi arfaate teenya sitti ta'utte.